Adda bilisummaa Oromoo onkoloolessa 15 bara 2021 jechuunis har'a ibsa baaseen dhangala'uu dhiigaa fi badii lubbuu lammiilee nagaa lixa Oromiyaa irraa qaqqabaa jiruuf murni biltsiginnaa Abiy Ahmediin durfamu itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jedhe. Adda bilisummaa Oromoo haala qabatamaa Oromiyaa lixa Wallagga Bahaa daangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa irraa jiran ilaalchisuun waraana lammiilee nagaa irratti banameen qaamolee miidhamaa jiranii fi badii qaqqabaa jiruufis sirni aangoorra jiru itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jedheera. Ibsi kun kan eegalu gareen bajeta mootummaa giddu galeessaatiin socho'u humni addaa fi milishaan Amaaraa yakka duguuggaa sanyii hawaasa nagaa yookaan hidhannoo maleessa daangaa Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan irratti raawwachaa jiraachuusaa yaadachiisuuni. Itti fufees murni biyya bulchuu walitti bu'iinsa sabummaa akka meeshaa siyaasaatti itti gargaaramuu aadeffateera kan jedhu ibsi kun kanaan duras humni addaa mootummaa naannoo Amaaraa humna poolisii federaalaa fi Eertiraa dabalachuun yakka suukanneessaa ajjeechaa fi duguuggaa sanyii raawwataa turuusaa hima. Kana durallee yakki duguuggaa sanyii humna addaa Amaaraatiin dhalattoota Oromoo Wallagga Bahaa bakkeewwan akka Sardeeddoo, Hagamsaa fi Harootti akkasumas gandaa Lalisee jedhamtu keessatti ilmaan Oromoo hidhannoo maleeyyii ta'an irratti raawwatamaa akka ture ibsa. Dabalataan illee waraanni Eertiraa mootummaa seeraan alaa Abiy Ahmediin utubuuf Oromiyaa keessaa bittinneeffaman Beenishaangul Gumuz, Wallagga Lixaa, Wallaggaa Bahaa, Qellem Wallaggaa, Boorana, Gujii fi Shaashamanneetti lubbuu namoota nagaa danuu galaafataniiru jedha. Kana dura muummee ministeera Abiy Ahmed dabalatee itti aanaan isaa Dammaqaa Mokonnon uummanni Amaaraa ofirraa ittisuuf haa hidhatu labsii jedhu baasanii turanii kan jedhu ibsi adda bilisummaa Oromoo kun faallaa isaa garuu uummanni Oromoo meeshaan ammayyaa fi kan aadaallee shimalaa fi dullaa mancaa fi eeboo akka hin qabanneef labsiin ba'aa ture jechuun gochi akka kanaa ammoo wal waraansi hawaasaa akka eegaluuf haala mijeessuu isa tokko ta'uu ibsee jira. Bu'uuruma kanaan gocha duguuggaa sanyii fi ajjeechaa gimishaa Wallagga Bahaa keessatti hidhattoota Amaaraatiin uummata Oromoo irratti raawwatametti hedduu rifachuu kan ibsu adda bilisummaa Oromoo onkoloolessa 10 fi 12 bara 2021 lubbuun hawaasa nagaa kanneen hidhannoo maleeyyii ta'anii baay'een darbuu fi ajjeechaan gimishaa bakka tokkotti maatii tokko keessaa namoota 9 irratti illee raawwachuu akka quba qabu addeessa ibsa kanaan. Ajjeechaa suukanneessaa kanaan hanga yoonaatti namoonni nagaa 40 ol ajjeefamuu fi qabeenyi hedduun manca'us adda bilisummaa Oromoo ibsa kanaan eeree jira. Wallagga Bahaa magaalaa Haroo qofatti namni nagaa 25 hidhattoota Amaaraatiin ajjeefamuu kan ibsu adda bilisummaa Oromoo aanaa guutoo giddaa fi gandoota aanaa kiiramuu biroottis onkoloolessa 13 namoonni 15 ta'an humnoota kanaan ajjeefamuu ibsee jira. Itti dabaluunis taateen Boorana aanaa Mi'ootti raawwate dhageettii fi kan hin tolledha kan jedhu adda bilisummaa Oromoo onkoloolessa 13 bara 2021 dargaggoonni Oromoo 2 mana hidhaa keessaa baafamanii poolisii biltsiginnaa kan maqaan humna addaa Oromiyaa jedhamaniin ajjeefamanii viidiyoo waraabamuun marsaa hawaasummaa irratti gadhiifamuu ibsa. Ibsi adda bilisummaa Oromoo kun namoota nagaa mana hidhaatii baafamanii ajjeefamanii fi lammiilee nagaa waraanni itti banamee ajjeefamaa jiranii fi gadda itti dhaga'amu ibsachuun yakka duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru kanaaf murni biltsiginnaa gaafatamummaa fudhachuu qaba jedheera. Dabalataanis rakkoowwan akka sabaatti mudachaa jiran kana ilaalchisee haqni uummata Oromoo dhugumatti akka mul'atuuf qabxiilee ijoo 5 akka haal dureetti dhiheessee jira. Qabxiin inni dura qaamni of danda'e yakka duguuggaa sanyii fi ajjeechaa gimishaa kana qorachuuf sadarkaa idil addunyaatti haa hundaa'uu kan jedhu adda bilisummaa Oromoo. Qabxiin lammaffaan ammoo paartiin biltsiginnaa Abiy Ahmediin durfamu walitti bu'iinsa sabummaa uumuun umurii dheereffachuuf hojjechaa akka jiru sabab sablammoonni Itoophiyaa guutuu hubachuu qabu jedhee jira. Uummanni Oromoo caasaa mootummaa akka sabaatti isaaf dhaabbatu akka hin qabne hubachuun hundeeffama mootummaa ce'umsaa Oromiyaa akka dhugoomsu irra deebiin hubachiifnaa kan jedhu adda bilisummaa Oromoo. Abbileen mirga namoomaa mootummoonni gamchoomanii fi qaamoleen dhimmicha ilaallatu bulchiinsi Abiy Ahmed yakka sarbama mirga namoomaa irraa akka of qusatuuf dhiibbaa akka taasisaniif waamicha godheera.
Dhiibbaan hawaasa addunyaatiin bulchiinsa Abiy Ahmed irratti godhamu heera biyyattii mirga sabaaf sablammootaa akkasumas immoo seera idil addunyaa bu'uura godhatee kan balleesse gaafatamummaa akka qabaatuuf tahuu qabaa jedhe ABO'n. Dhumarrattis humnoonni Amaaraa hidhannoo guutuutiin gargaarsa mootummaatiin deeggaramanii daangaa Oromiyaa seenuun lammiilee nagaa ajjeesaa jiran akka daangaa Oromiyaa keessaa ba'aniif gaafachuun ibsasaa goolabee jira.